nuti mootummaa Oromooti jedha. Mootummaa Oromooti Oromoon bilisoomee jira. Oromoo waan barbaadu argatee jira. Mee akkamiin laaltaati akka artistii Oromoo tokkootitti mee akkam maaltu itti dhagama maal jettaan ati mootummaan kun dhuguma mootummaa Oromooti Oromoo bakka bu'a. Yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu. Laal inni mootummaan kun yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu malee Oromoodha jechuudhaaf Oromoo yoo ta'es Oromoodhaanis yoo yaada Minilik qabaate Minilikumaa jechuudha. Nuti namummaa isaatiif shanyooma isaan barbaanne mirga namummaa keenya. Mootummaan kun walumaa galatti ofiif Oromoo ajjeesaa ammoo inni sitti baaneef mootummaan addunyaa wanni dhodhoof addunyaa guutuutti Oromoo wanni ba'aa jiruuf qabxii guddoon ofiif nama ajjeesaa Amaaraatu isin ajjeese jechuudha. Ofiif ajjeesaa Tigireetu isin ajjeese jechuudha. Sabaa sablammoota isin ajjeese jechuudhaan lola shanyiidhaa kan labsaa jiru mootummaa Itoophiyaadhaati. Kanaaf mootummaan addunyaa kan dhagayu hanga ammatti seera gartee addunyaadhaa kabajuu nama waan taaneef seera waan kabajnuuf lola gaggeeffamuu deemuu fi lola shanyiidhaa kan gaggeeffamuu taa'u itti gaafatamaan isa ta'uu isaati. Waan nuuf isaan jidduutti bu'uu taa'u. Tokkollee hin jiru jechuu keenya. Nutis kayaa'u kun reefka ka'ee deemaa jirudha malee namni akka kana jechuudha miti. Nama jechuun akka kana jechuudha miti. Kana hunda waan tokko goonee osoo hin taane Itoophiyaa jibbinee osoo hin taane Itoophiyaatu nu jibbe. Itoophiyaan nu jibbuun waggaa 150. Takkaa mootummaan jijjiiramee Itoophiyaa keessatti akka waan raaga qabu takkaa Oromoo ajjeesu malee mootummaan biyya san keessa mootummaa ta'ee jiraateen jiru kunuu gaafii guddaadha. Kunuu dhuguu gaashanyii mootummaan tokko Minilik ni deema. Minilikis Oromoo fixeetumaan gorrata saba biraan tuuf. Ammaas Haile Sillaasee dhufu kunis Oromoon fixa. Mallasii dhufu kunis Oromoon fixa. Isaan kun raaga qabammoo yookaan diqaalaa malee Itoophiyaa namni bulchuu hin danda'u. Takkaa Itoophiyaa namni nagaa bulchuu hin beeku diqaalaa malee jechuudhaaniin maqaa kee kabajamaadhaan maqaa miidiyaa kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo kana qeerroo sana dhaabbatu kanaan maqaa artisti Firoomsaatiin galatoomiin. Meeqa jiru dhumarratti qeerroo fi qarree biyya keessa ta'anii falmataa jiran. Ammoo akkasuma warra biyya alaa yeroo ammaa kana ijoolleen biyyatti rasaasa dura dhaabattee dhumataa jirti karaa cufaa jirti. Mee ati nama argitee jaalatam artistii uummanni Oromoo jaalatu akka artistii tokkootti mee maal laamtaaf qeerroo Oromoo sanii? Dhugaa Rabbii gumaan isaanii bilisummaa. Kun gootummaa. Maaliif qabsoodhaa hidhaaf jecha akkuma yoo jeesan yoo waan mirga keenyaaf ni wareegama. Ni duuna. Mirgaaf duudha buudhagaa. Eenyuun tiru du'ee harkata waan ta'eef. Biyyi Ingiliz kun du'eeti miliyoonaan kufee. Duutee manatti galuun injifatamuudha. Osoo duutuutti deemuun garuu injifachuudha. Maaliif akkuma gartee irraan tanee okkumaan wareegame boru miliyoonaan daddalannee bulla waan ta'eef. Kanaaf wanni nan ji'ugaa dabalaa bulaa ulfinni keenyaan ja'a. Gadinirratu inumaa. Isa bu'aa bahii baay'ee keessa nu dabarse rabbii keenya galatanii maa ja'a. Bubbeen bubbisee jira na harkatti dhaamsuudhaaf